icciitii bilbila hundaa icciitii bilbila hundaa jechuun fakkeenyaaf kooddii mataasaa qaba bilbilli hundi Infineeksiin, Saamsingiin akkasuma bilbiloonni aayipoonii ta'anii kooddii mataa isaanii qabu. Kooddiin kun immoo maalidha? Fakkeenyaaf chaarjeriin keessan hammam qabataa? Baatiriin keessan hammam turuu danda'a? Bilbilli keessan moodelli isaa maalidha? Kan jedhu hunda baruu dandeessu. Akkamiin immoo bilbilli keessan siimiin keessan xalafameeraaf hin xalafamne namni siin jalaatii atee jiraa hin anne kan jedhu karaa salphaa kan ittiin argattanidha. Appiin kun namni kamiyyuu daawunloodii godhachuu qaba. Appii haalaan barbaachisudha. Egaa appiin kuni security code kan jedhu kana jechaadha. Fakkeenyaaf bilbila keessan security codes kan jedhu kana jalqabarra kan jiru kana banuudhaan fakkeenyaaf bilbila Saamsingii qabattu haa jennu. Bilbila Saamsingii warri qabattan lakkoomsota kana hundaanii search gootanii icciitii bilbila keessanii baruu dandeessu. Namoonni yoo sin jalaa xalafanii jiru ta'e akka isaan hin xalafne gochuu ni dandeessu. Akkasuma immoo moodelli bilbila keessanii maalidha? Bilbilli keessan aktiivii yoo ta'uu dide kooddii ittiin aktiivii gochuu dandeessanii sooftuweerii illee akkaataa itti cheekii gochuu dandeessanii hunda guutummaa isaa jechaadha as keessa jira jechaadha appii kana keessa. Kanaaf maaltu sinirraa eegama? Appii kana daawunlood gochuutiin akkuma isinitti agarsiisaa jiru kana kooddii kana warroota isinitti agarsiisaa jiru kana yeroo tokko cuqaasuudhaan gara bilbila keessanii deemtanii asumarratti dawwaluu dandeessu. Asirratti adda baafachuu dandeessu jechaadha. Kanaaf appiin kun appii haalaan isin barbaachisudha. Appiin kun appii baay'ee bu'aa qabudha. Moodela hunda qaba bilbiloota jechaadha. Bilbiloonni hundi asirra jiru. Infineeksii, Teknoo hundumti jechaadha. Kanaaf baay'ee barbaachisaadha appiin kun jechaadha. Fakkeenyaaf ani Infineeksii ilaaluu osoo barbaanne akkuma kana Infineeksii irra ni jira jechaadha. Argitanii? Bilbilli keessumatti yoo osoo namni bilbila keessan xalafe deebistanii irraatii kaasuu dandeessu jechaadha kooddii kana fayyadamuudhaan. Argaa jirtu cancel divert kan jedhu kana jechaadha. Cancel divert kana cuqaastanii yoo namni bilbila keessa divertii godhee jira ta'e yeroo tokko bilbiluudhaan cancel gochuu dandeessu. Kanaafuu appiin kun baay'ee isin barbaachisa jechaadha. Daawunlood gochuu qabdu. Yoo barbaadan liinkii isaa descriptionii koomentii irra isiniif hin kaa'a bakka koomentii jalqabaarra jechaadha. Kanaaf appii haalaan barbaachisaa ta'edha appiin kun jechaadha. Bakka kana seentaniillee kaantirii kooddii biyya barbaadanii fakkeenyaaf yeroo baay'ee nama rakkisa. Bilbilli eessarraa natti dawwalamee jettanii nama gaafachuurra yeroon isinitti dawwalamu kan inni irraa jalqabu quxurii 2-3 qabattanii as keessa seenuudhaan adda baafachuu dandeessu. Bilbiloota sana jechaadha. Biyya hedduu qaba waan ta'eef kun. Kanaaf kunillee bu'aa tokkodha jechaadha. Kanaaf appiin kun appii haalaan barbaachisaa ta'edha dhugaan isinitti mara deddeebi'ee. Kanaaf appii kana daawunlood gochuutiin fayyadamuu dandeessu jechaadha. Akkasuma icciitota bilbiloota garaagaraa baruu dandeessu. Wi-Fi illee akka gochuudhaaf baay'ee kan isin fayyadudha paaswoordii cabsuudhaaf. Kanaaf barnoota garaagaraa ofirraa kan qabudha appiin kun. Kanaaf appilikeeshinii kana daawunlood godhachuutiin fayyadamuu dandeessu. Egaa appiin kun maal fakkaata loogoon isaa yoo jettan keessaa beesinitti agarsiisa jechaadha. Akkuma argitan moobil security jedhee jira jechaadha. Tarii yoo siniif daawunloodii ta'uun sin rakkisee yeroo tokko Play Store irra seeneen sinitti agarsiisa. Akkaataa itti search gootanii daawunlood godhachuu dandeessan. Maaliif hordoftoonni keenya kanarraatii bu'aa akka argattanii barbaadan chaanaalii kanarratti waan sirrii qofan siniif fide jechaadha. Moobil jennee maqaa appii kana bakka kanatti guunna jechaadha. Moobil koodis jennee yoo gashine haala kanaan maal nuuf fiduu danda'a? Appiin nama isinitti agarsiisaa jiru kana nuuf fida jechaadha. Jalqaba irratti. Argitanii hedduuti jiru laa. Appilikeeshinoonni kun hedduuti jiru adda baafachuu qabdu. Kanaaf kunoo appiin instaal godhee jiru kana security kooddii kana jechaadha. Yeroo tokko cuqaasuutiin seentanii haala kanaan ilaaluu dandeessu. Ilaaluu qabdu nama miiliyoona 1 walitti daawunlood godhee jira. Xuruttiin isinitti agarsiisaa suurri isaa kana fakkaata. Appii kana qofa kan isin daawunlood godhachuu qabdan. Kanaaf egaa abditachi barnoota isin barbaachisan barnoota bu'aa qabanidha kan inni isiniif asirratti fidu jechaadha. Kanaaf keessumattuu barattoonni subscribe gochuu hin dagatinaa. Yeroo subscribe gootan immoo all subscribe godhaa. Notification all godhaa. Yeroon viidiyoo gadhiisu akka isiniif seenutti jechaadha. Kanaaf appii haalaan isin barbaachisudha kuni daawunloodii godhaa fayyadamaa. Galatoomaa turtii gaarii viidiyoo ta'anii wal agarra.